Ajilimo para la dia punya Maria. Ya, amara ki patata ke na ganun argam no godina shawali ta ana juntu fi ana de gidut kan argam bosana jilmo ke setti amma kan arga jiru farden gara-gara nando kara sanarratti kan margarida jirani asnat kabi kamar gareda jirani da darbe bosonni kun baye kayenya umma malte guno nuuf kalcha jenna dhaggeeffattoota keenya dursa kan isinitti himuu yaaletti kan argamu godina shamalita ana jalduutti kan argamu amma bonosonni kun uumamaan kan rabbi nu badhaase bineensonni garaagaraa kanneen akka jaldeessaa, weenni, qamalee, qeerransaa fi bineensonni garaagaraa keessatti argamuun jedhanii jiraattonni naannoo sanaa odeeffannoo nu kennanii turanii. Bosonni isaa baay'ee kan nama hawwatudha. Garuu hanqinni gama mootummaatiin jiru turistoota garaagaraa biyya alaadhaa kan keessummeessuu danda'udha. Gama kanaaf nama aadaaf turizimii irratti hojjetamaa jiru kun hanqina guddaa mootummaati. Gama kanaanis illee biiroo aadaa fi turizimii aanaa dandii deemnee haasaa yoo godhaniin gara fuulduraatti irratti hojjeta jedhanii karoora akka baafatanii jiran nuuf kennanii jiru. Baay'ee kan namatti toludha. Bakka imaltoonni illee asii achi ilaalaa bitaan mirga isaanii ilaalaa bashannanaa daawwachaa jiru. Baay'ee kan nama ajaa'ibudha uumaan rabbi kuni. Qabeenya biyya keenyaa keessaa kun qabeenya Oromiyaa qabdu keessaa isa guddaa fi isa jaallatamaa isa uummanni jaallatu keessaa isa tokko. Kanaaf dhaggeeffattoonni fi daawwattoonni televezyiinii keenyaa televezyiinii maana yoo jenne waan irraa mokkisu daawwattoonni keenya dhuftanii ilaaluu dandeessu. Tamsaasa keenya yeroo dhaabbataa jita jira amma. Amma ogeessa kaameeraa keenya obbo Bulloo Dhaabasaa baay'ee galateeffannaa. Dadhabbii tokko malee dadhabee osoo hin jedhin nu waraabachuu tiiterii keenya obbo Mulaatuu Giftis baay'ee galateeffannaa. Daarekter nu gochuudhaan kan nu waliin jiru isas baay'ee galateeffannaa. Dadhabina mukaayina ammallee nusi waliin jirra. Abeet yaa uumaa baay'ee kan nama gammachiisudha. Bosonni kun qabeenya Oromiyaan qabdu keessaa baay'ee lafa magariisa kan taate godina Shawaa Lixaa aanaa jalduutti kan argamu bosona baay'ee nama gammachiisudha. Akkuma beekamu qabeenyi uumamaa naannoo kana keessatti argamu kun turistoota biyya alaatiif akka daawwatanuuf haalli mijaa'uu qaba jedhanii yaada. Dabalataan mootummaan illee haala mijeessee daandii kanallee gara asfaaltiitti jijjiiruudhaan turistoonni biyya keessaatii fi biyya alaa bakka kana dhufanii akka daawwatanuuf haala mijeessuun gahee hawaasa naannoo kanaatiif gahee mootummaati jedhee yaada. Egaa asii achi kan argaa jirtan kun bosona baay'ee miidhagaadha. Bakka kana dhufnee ilaaluudhaaf gammachuu guddaatu nutti dhaga'amee jira. Kanarratti aansuudhaan immoo uummanni naannoo kanaallee mootummaan daandii asfaaltii akka galchuudhaaf dhiibbaa gochuun barbaachisaadha jedhee yaada. Kanaaf gara fuulduraatti xiyyeeffannoo addaatti kennanii akka hojjetamudha hawwiinii fi yaadni uummata naannoo kanaa akka arginetti jechaadha. Sirriidha. Qabeenya guddaatu naannoo kana jira. Akkuma argaa jirru ragaa kan ta'u bosonuma kana. Garuu bu'uuraalee misoomaa baay'ee kan duubatti argatanidha. Mootummaanis waan garagalee ilaalaa jiru natti fakkaatu naannoo kana. Garuu osoo irratti hojjetame galii biyya keenyaaf argamsiisuudhaaf bosonni kun yoo xiqqaate waggaatti
gara qarshii maallaqa Ameerikaa doolaara biliyoona 50 Sauli. Sauli. Kana warra ekonomistoota dhiyeessina. Darbee warri ejensiiwwan geejjibaa godina Shawaa Lixaa kana waan ilaalaa jiran natti fakkaatu. Mee amma imaltoota keessaa kan naannoo keenyatti argaman yaada isaanii dhiyeeffachuudhaaf asirratti natti argamu obbo Molaatuu Giddii jedhamu isaan waliin turtii muraasa goonee walitti deebina. Godina Shawaa Lixaa aanaa Dambii bosona Callimo keessa jira akkuma maqaan isaa bosona baay'ee hedduu qabuu fi mukkeen baay'ee babbareedoo magariisa ta'an kan ofitti nama hawwatanii bineensota kanneen akka qamalee, weelli, leencaa bineensota dhibban hin jiranii isin akkuma hordoftan kanaafuu godina Shawaa Lixaa bakkee bashannanaa bakkee turistoota hawwatan bosona baay'ee miidhagaa ta'edha. Ilaalan keessaa qabdi uummanni Oromiyaas ta'e uummanni Itoophiyaa hundumtuu dhuftanii daawwachuu akka dandeessan carraa isin godha. Akkuma argitanii turtii dhuftanii daawwachuu dandeessu yeroo akka isaan maamiltoota tole imalaa keessaa haasofsiifneerra guddaa galateeffannaa ishi imalaa keenya as dhufuu keetti maaltu sitti dhaga'ama wanti sitti dhaga'ame gabaabsiti dhaggeeffattoota fi daawwattoota keenyaaf ibsa. Baay'eedha yeroo jalqabaatti gara kanaa dhufuu erga dhufee bosona kana ilaalee keessa galgalinaan jechuudha. Kanaafuu uummanni biraas illee namoonni hin argine carraa kana fayyadamanii akka dhufanitti bashannananii bohaaran isaanii jira. Guddaa galatoomni imalaa keenya guddaas galateeffannaa turtii yeroo baasaan wajjin godhe kanaan barumsa hedduu dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenyaaf dabarsiira jennee yaadna. Amma isin waliin jira daawwattoota keenyaan dadhabnee osoo hin jedhiin isinillee yaada keessan nu barreessuu dandeessu karaa SMS keenya 8212 fi ergaa lakkoofsa bilbilaa keenya duwwaa 99577 irratti nu bilbiluu dandeessu. Isin keessummeessuudhaaf nun ammallee qophiidha. Haga sa'a 12:05 waliin jirra. Nu waliin jira. Kanaafuu nu waliin turaa jenna yaada keessan akka nu kennitan yaadni keessan kutumaa qophii keenyaa waan ta'eef akka nu barreessitaniif nu bilbiltan kabajaan isin gaafannaa. Amma gara ogeessa kaameraa keenyaatti isin dabarsaa yaada qabu isin ibsuu danda'a. Garsaan isin dabarsaa paappaa. Galatooma kabajamtoota imaltoota keenyaa baay'ee gammachuu guddaatu nutti dhaga'amaa jira bosona kana daawwachuudhaaf. Itti aansuudhaan dhaamsanii uummata naannoo kanaatiif qabu. Bosonni kun bosona qabeenya uumamaa Oromiyaan badhaate keessaa tokkodha. Uummanni naannoo kanaallee qabeenya uumamaa naannoo kanatti argamu kunuunsuudhaaf dirqama isaanirra jiru bahuu qabu jechuudha. Kanaaf dabalataan immoo gosoota mukeenii naannoo kana keessatti argaman tokko tokkoon yeroo isiniif yaadu as keessatti mukeewwan kan akka gaattiraa kan akka birbirsaallee as keessatti argamu. Eetoo kan kana fakkaatan as keessatti argamu mukeen baay'ee miidhagoo fi hawwata tuurizimii biyya alaa as keessatti hawwachuudhaan kan beekamanudha.